Ulaa galaana diimaa Itoophiyaatti dhiyoo jiru Iraan akka hin cufne sodaatameera. Sodaan kun lafaan dhufne wanta Iraaniitti dhaga'ametu jira. Sababa ulaan Hormuuz cufameef barbaachisummaan galaana diimaa akkaan dabaleera. Kun uksoo kanaan jiruuti kun kan dhaga'ame. Keessumaa Itoophiyaaf ulaan Baabal Mandab yookiin immoo kan galaana diimaa irratti argamu kun cufamnaan baay'ee addeessaadha jedhu xiinxalaan. Viidiyoo kana keessa ilaalla. Iraan ulaa Hormuuz cufteetti. Kunis boba'aan galoo galaana Pershiyaa keessaa kan baane godheera. Ulaa kana keessa daldalli boba'aa addunyaa keessaa 20% ta'u keessa darba. Amma immoo Iraan ulaa galoo galaana Edanii fi galaana diimaa gidduu argamu ulaa Baabal Mandab danquuf dhaadataa jirti. Yoo Baabal Mandab cufame ulaan boba'aa addunyaa keessaa dabalataan 12% ta'u ni danqamaa jechuudha. Iraan loltoonni Ameerikaa bulchiisa ishee irratti bobbaafamnaan waraana kana gara diree waraanaa biraatti akka babal'istu himteetti. Hoogganaan waraana mootummaa Iraanitti dhiyeenya qaban Iraan dandeettii fi fedhii ulaa kana danquu qabdi jechuun dubbachuu isaanii maddi oduu Iraan Tasnim gabaaseera. Ameerikaan buufata boba'aa Iraan kan ta'e Kaarg haleellaan Iraan ulaa galaanaa kana akka cuftu himteetti. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boba'aa Iraan fudhachuu akka barbaadanii fi odolattees to'achuuf akka fedhan kana dura dubbataniiru. Ulaan Baabal Mandab eessatti argama? Ulaan Baabal Mandab fiixee galaana diimaatti argama. Gamasiin Yementu daangessa. Gamasiin immoo daangaa Eertiraa fi Jibuutiitu jira. Dooniiwwan garba guddaa Hindii fi galoo galaana Edenirraa ka'an ulaa Suwiis Kaanaal ga'uudhaa fi Baabal Mandab qaxxaamuruu qabu. Ulaan kun fageenyi yookiin immoo dheerinni isaa kiiloomeetira 115 dheerata. Bal'inni isaa immoo kiiloomeetira 36. Bara 1869 bo'oon Suwiis Kaanaal banamuu hordofee Baabal Mandab sochii daldala addunyaa keessatti shoora murteessaa akka qabaatu ta'e. Kanaanis Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduu adeemuuf daandii galaanaa isa gabaabaa ta'e. Galaanni diimaa sarara doonii akkaan ka'ooman keessaa yoo ta'u, tiraafika daandii galaanaa addunyaa keessaa tokko arfaffaa qabata. Akka odeeffannoon boba'aa Ameerikaa agarsiisutti taanaan biyyoota baha giddu galeessaa fi Eeshiyaa irraa boba'aan gara lixaa adeemu barmeelli miliyoona 5 ta'u ulaa kana keessa darba. Kana malees gaasiin dhangala'aa addunyaa 8% ta'u sararuma kana keessa waan darbuuf dhiyeessii annisaa addunyaa keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Ulaan Hormuuz cufamuu hordofee barbaachisummaan galaana diimaa dabaleera. Saudi Arabiyaan buufata Kaayambuu irraa boba'aa guuruuf Baabal Mandab fayyadamuu jalqabdeetti. Riyaad guyyaa guyyaan ujummoowwan bahaarraa boba'aa barmeela miiliyoonaan lakkaa'amuu daddabarsiti. Boba'aa jigitaa fi gaasii dabalatee Baabal Mandab bahaa fi dhiya gidduu sarara daldalaa yoo ta'u, dooniiwwan fe'umsaa baay'ee sarara kanaan darbu. Ulaan Baabal Mandab cufamnaan miidhaan isaa Itoophiyaaf hamaadhaa jedhu xiinxalaan BBC'n dubbise. Karra Jibuutiidha kan Itoophiyaan fayyadamtu karri tokko kun kan danqamu yoo ta'e alarjii fi daldalli alaa Itoophiyaa rakkina guddaa keessa galuu danda'a jechaadha. Dhiibbaa guddaa kan inni fidu waa dubbachuudhaa fi xaa'oon yeroo ittiin galu taanaan qonni Itoophiyaa irra caalaan isaa bokkaa jallaa irratti kan hundaa'u irra caalaan isaa qonni bonaa amma xiqqoo babal'achaa yoo deemanii qote bulaan yeroodhaan xaa'oo kana hin argatu taanaan qaala'insa jireenyaa hamaa biyya mudataa beelatu biyya mudataa hojii dhabdummaa illee babal'isaa ikoonoomii Itoophiyaas ta'ee biyyoota ikoonoomii isaanii gadaanaa ta'e kana akka malee miidhuu danda'a jechaadha. Ulaa Baabal Mandab irratti haleellaan yoo raawwate haleellaa kana kan raawwatuu danda'u hidhattoota Huutii Yemen jiranidha. Hidhattooti kun haleellaa kana keessumaa Iraan bira dhaabbatanii raawwachuuf qophii akka qaban miidiyaatti dubbataniiru. Hidhattooti Huutii erga Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waraana bananii ji'a tokko booda waraana kana keessa seenuun gara Israa'elitti dhukaasuu jalqabaniiru. Gareen hidhataa kun daangaawwan galaana diimaa kan to'atu yoo ta'u, yeroo waraana Gaazaa ulaa Baabal Mandab irratti xiyyeeffatee ture. Warri Huutii dooniiwwan galaanaa 100 ol misaa'ilaan haleeluu dabalataan dirooniidhaan dooniiwwan 2 dhidhimsuun kaapteeniiwwan 4 ajjeesaniiru. Kunis dooniiwwan addunyaa sarara kana fayyadamoo akka dhaaban dirqamsiisee ture. Hidhattooti Huutii waraana US fi Israa'el Iraan waliin adeemsaa jiraniin haleellaan isaanii akka cimu eegama. Huutiin erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa booda dooniiwwan daldalaa haleeluu baatus ammallee Ameerikaaf naannicha keessa doonii dabarsuun yaaddeessaadhaa jedhe bulchiinsi geejjiba galaana Ameerikaa. Baabal Mandab afaan Arabaan hiikisaa balbala gaddaa yookiin immoo balbala boo'ichaa jechuudha. Kunis haleellaa hamaa bubbeen raawwatu
akkasumas immoo miidhaa wanbadoonni keessumaa bakka kanatti dhaqqabsaniin wal qabata. Sababa ulaan Hormuuz cufameef daldalli addunyaa rakkoo seeneera. Ulaan Baabel Mandab yoo cufame immoo cittoo irratti fanxootaa jedhu xiinxaltoonni.